Kitaaba qulqulluu keenyaa in dubbifannaa. Wangeelaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 14 irraa kaasee meenan dubbisaa akkas jedha. Farisoonni warri horii jaallatan kana hundumaa dhaga'anii Yesuusitti ga'isan. Inni garuu deebisee isin namoota biratti qajeelota jedhamuu barbaadu. Waaqayyo garuu garaa keessan keessa beeka. Waan nama duratti ol fudhatame Waaqayyo duratti ciigamaadha. Seerri fi raajonni amma bara Yohaannis cuuphaatti turan. Namni hundinuu dhiibbatee itti galuudhaaf yaalaa jira. Garuu seerichi kan ittiin caafame keessaa gar tokkoon fidala illee irrachuu irraa waaqni fi lafti ija duraa baduutu salphata jedhee sagalee Waaqayyoo dubbata. Mata duree akkas jedhu irratti sagalee Waaqayyoo dubbachuuti barbaada. Seera Waaqayyoo keessa jiraachuu mata duree jedhu walii wajjiniin ilaallaa. Seera Waaqayyoo keessa jiraachuu kan jedhu qabxii ja'a. Seerota Waaqayyoo, seeronni Waaqayyoo maalidha? Waa'een seeraa kun immoo maalidha? Seerri Waaqayyoo maalidha? Waaqayyo seera akkamiin ilmaan namootaaf dhaabe? Seera Waaqayyo ilmaan namootaaf dhaabe kana keessaa ilmaan namootaa jiraachaa jiru moo jiraachaa hin jiranii? Keessumaatii paartii kiristaanotaa yoo fudhannee ilaallee Waaqayyo saba isaaf, Waaqayyo kiristaanotaaf, Waaqayyo warra isatti amananii kanatu naaf ta'a, isa kana duukaan adeema jedhanii gooftaa Yesuus Kiristoositti amananii jiran kun seera Waaqayyoo kana keessa jiraachaa jiru. Seera Waaqayyoon ala jiraachaa jiru kan jedhu sagalee Waaqayyoo keessa walii wajjin deemnee yeroo murtaa ilaallaa. Akka asitti sa'aatii 2:00 daqiiqaa 40 fudhachuun danda'a jechuudha. Na'uuf kashituu xiqqoo dheerachuuti danda'a. Har'umaa fixuu yaala waan ta'eef jechuudha. Egaa utuu gara mata duree kanaatti iyyuu hin dhufinii sagaleen Waaqayyoo maal jedha? Farisoonni jedha. Farisoonni warri horii jaallatan, warri dhimma Waaqayyoos, dhimma Yesuus Kiristoos hin qabne, dhimma namaallee kan hin qabne, warri horii jaallatanii akka isaan Yesuus Kiristoositti ga'isaa turan agarraa jechuudha. Yesuus Kiristoos egaa kaayyoon isaa biyya lafaa kana dhufee fi nama biyya lafaa jedhamuudhaaf osoo hin ta'in inni ergama guddaa qabatee ilmaan namootaa warra du'a jala jiran, gaaddidduu du'aa jala jiran, gaaddidduu du'aa jalaati ifa bara baraa isaa dinqisiisaa keessatti dabarsuudhaaf, chaaptera haaraa tokko isaaniif kennuudhaaf, boqonnaa haaraa tokko isaaniif kennuudhaaf biyya gara biyya lafaa kana dhufe. Biyyi lafaa kun garuu Yesuus Kiristoos hin fudhanne. Warreen Yesuus Kiristoos yeroo sana hin fudhanne keessa nuun seera Musee duwwaa beennaa. Inni kun immoo Waaqayyoon of qixxeessuu barbaada. Namoota jedhan keessaa Saduuqotaaf Farisoota, barsiisota seeraa warreen jedhaman mormii gurguddaa Yesuus Kiristoos irratti hanga inni waggaa 33 walakkaa biyya lafaa kanarra jiraate, waggaa 3 walakkaa immoo tajaajiltoota duuka buutota leenjifatee addunyaatti gadi bobbaaseetti Yesuus Kiristoos mormaa turan. Isa duwwaa miti, hanga har'aatti Yesuus Kiristoos maqaan isaa ka'ee jennaan namoonni Waaqa tokkicha malee Yesuus Kiristoos inni ilma dhiiradha, inni namadhanii akkaataa kanatti itti faradaan marraayyuu gareen sun jiru jechuudha. Egaa Farisoonni warri horii jaallatan kuni seera Musee irratti xiyyeeffatu. Seerri Musee immoo seera mataasaa danda'e qaba. Isa kanatti dhufnee qabxii keessatti ilaalatti adeemnaa jechuudha. Egaa seera Waaqayyoo kana gaafa jennu akka yaada Waaqayyootti jiraachuu akka ta'e kallattiidhumaan iyyuu nuu gala. Kallattiidhumaan iyyuu nuu gala. Namni akkamittiin seera Waaqayyoo cabsuu danda'a? Aylaatii isaa waan xiqqoo dubbadheen darbaa isaan gafaa ofii keenyaan ooduudhaan, ofii keenyaan loluudhaan seera Waaqayyoo diiguu dandeenya. Boodii isaa keessatti yookiis immoo zirziri isaa keessatti ilaallaa jechuudha. Loluudhaan nama wajjin ooduudhaan seera Waaqayyoo kanarra daddarbaa, seera Waaqayyoo kana cabsa, yakkamaa ta'a jechuudha. Inni gara biraa sadaffaan
waaqayyo wajji waliin oole bakka alu kan bateta bara dheeraa si dhagaye ani ati agreementiin keenya walii wajjiniin itti fufuun dandeenyu jedhanii waaqayyoon oodanii hin kadhadhus namoonni akkasii namoota akkamiti yoon kadhadhee abjuu kollo lama yoon kadhadhee jireenyi koo gaariin ta'u kanaafi maal rakkadhee caali jedhee man jiraat guyyaan hin kadhadhe abjuu gaarii keessan bula namoota jedhanii nan dhagaa dhiyoo kanayyuu kaleessa malee dheengadhe namni waan tokko nutti waa'ee maatii tokko nutti hima nama sana jajjabaattu jedhee hafuuratti gaafadheennaan jaarsolii waldaa keenyatti jajjabaattu jajjabaachaarra garuu gaafa waaqayyoon kadhannu alkantuma maabulla abjuun keenya sirrii miti amma waliigallee haadha manaa koo wajjin kadhachuu dhiibnee cal jennee bulla gaafa cal jennee bullu nagaadha qilleensi nagaadha lafti nagaadha samiin nagaadha irribni nagaadha iddoo bulluu hin beennu jedhanii naa deebisanii jedhee nutti hima ture. Waaqayyo zayitii namaa kennu akka waan batee akka kanatti waaqayyoon ooduudhaan yookiin immoo relationship isaanii walitti dhufeenya waaqayyo wajjinii qaban gargar kutuudhaan jechuudha. Akka amma Ameerikaanidha warra teeran wajjinii warra irraa wajji walii galte torbee lama booddee dubbiin hin ta'u ta'ennaan gargar kutanii walitti qabu immoo deebi'anii. Waaqayyo gidduu nuuf haa galu malee nu asii dhumneera lafa deemaa irraa warri Itoophiyaa lafa yaa'aa jirtu isin kan waggaa 200 kaawwattanii jirtu. Kanaaf egaa waaqayyo waliin ooduudha jechuudha. Waaqayyo waliin ooduun kun immoo maal fidaa? Miidhaa guddaa fida. Daarektii gara si'oolitti nama geessa. Innaa egaa seeronni waaqayyo kallattii kana sadiini cabsuu danda'ama jechuudha. Egaa gara sagalee waaqayyo amma dubbadheetti gaafa isin fidu seerri fi raajonni amma bara Yohaannisitti akka bara Yohaannis cuubbatti akka turan akkasuma immoo yeroo ammaa kana mootummaa waaqayyo lallabamaa jira. Inni kun seera waaqayyo ta'e gooftaa Yesuus Kiristoos seerri waaqayyo maal ta'e akkamittiin itti jiraachuu akka dandeenyu nama ministirii isaa keessatti addunyaatti lallabee nama ilmaan namootaa gidduu deddeebi'uudhaan namoota barsiiseera. Namni akkamittiin seera waaqayyoo keessa jiraachuu danda'a kan jedhu gaggabaabsinee ilaal. Utuu sana ilaalii fuula fuuldura egaa akkuma isin beektan akkuma isin tumaa ooltan iyyuu wanti seera hin qabne wanti eera hin qabne addunyaa kanarra hin jiru. Maatiin seera qabaa, afooshaan seera qabaa, waldaan kiristaanaa seera qabdi, mootummaan seera qabaa, addunyaan gamtoome seera qabaa, mootonni gamtooman seera qabu, seeronni garaa garaa jiru jechuudha addunyaa kana keessa. Hundumti isaayyuu kutataan caasaadhaan seera qabaa jechuudha. Namni seera biyya tokko keessa jiraatu seera sanatti hin jiraatu yoo ta'e adabamaadha. Adabamaadha. Hin barbaadamu. Yakkamaadha jedhamee barbaadamu. Lafa jirutti barbaadamee qixa danda'amaa ta'een barbaadamee qaamota dhimma sanaaf bobbaafamanii barbaadamee dhiibbaa biraa akka hin finne namni kuni dhaqee to'annoo jala oolaa jechuudha. Asuma dubbadhee kanan darbu amantoonni dubbii waaqayyoo sagalee waaqayyoo ittiin bulmaata jireenya keenyaa ta'e kana irra daddabarree jennaan guyyaa tokko waaqayyo nu gaafata jechuudha. Guyyaa tokko waaqayyo nu gaafata. Adabamuun waan hin oolle waan ta'eef har'a maal gochuuti qabna? Seera waaqayyootti jiraachuuti qabna. Seera waaqayyo nu baasetti jiraachuuti qabna. Seera kana warri biyya lafaatti fayyadaman. Itti fayyadaman. Mootummaan biyya ollaa keenyaa kan seera biyya Itoophiyaatti hin fayyadamu. Kan mootummaan dinnan keenyaa kan ollaa isaatti seera biyya tokkootti hin fayyadamu. Akkaataan ittiin waraana isaa geggeeffatu, akkaataan ittiin daldala isaa geggeeffatu, akkaataa ittiin daataa biyyattii geggeeffatu, akkaataan ittiin saba sana geggeessuu danda'u mootummaan hin bocataa jechuudha. Seera isaa hin boca, heera isaa hin bocataa jechuudha. Namni seera waaqayyoo irra daddarbee eessa jiraachuu danda'a kan jedhu yaada yeroo hundumaa. Tarii dhibbeentaa 90 dhibbeentaan 70 dhibbeentaan 75 ammayyuu kun yaada koodha kun sagalee waaqayyoo dhaabbadhee gaafa hafuura qulqulluudhaan tilmaamu namni ammam seera waaqayyootti jiraata. Utuu seera waaqayyootti jiraannee kiristaanni addunyaa kanarra jiru waan dhaalu wayinatti fakkaata. Waan addunyaa guutee jiru irratti fakkaata. Akka seera waaqayyootti waan hin jiraanneef asii buddee yoo itti toluu baatee
maal abboo gama sana buddeen jira asitti rakkanne jaarsa waldaan nu waraane asitti jechaan nu waraananii asitti nu ta'uu dide amantoonnis akkasii sunis akkas hundumtu orooroo dhaabee gara biroo tokko dhaquudhaaf yaalii godha achimmoo dhaqee akkana garagaree immoo saba waaqayyoo arrasuuf yaalii godha jechuudha utuu dhugaa waaqayyoo namaa galee utuu dhugaa waaqayyoo keessa jiraate utuu waaqayyoo isa keessa jiraate utuu waaqayyoo saba kana keessa jiraate utuu sodaa waaqayyoo jala jiraatanii utuu seera waaqayyoo jala jiraatanii inni kun hin dhalatu jechuudha kanaaf waaqayyoo karaa Musee saba waaqayyoo seera kenne akka isa waaqayyoo malee kan biraa waaqeffanne seera kenneef ween isa kana farisoonni yuutaman akka isaanii guyyaa sanbataa qulqulleessan ittaman guyyaa sanbataa dhabiin tokko irra bu'u garuu waan meeqa laaqaa oolu jechuudha. Dhabii tokko irra bu'u guyyaa sanbataa yoo kakuu haaraa keetti gooftaa Yesuus gaafa dhufu maali guyyaa sanbataatti fayyifsaa maali kun seera keenya dhiigee yeroo hundumaa seera garuu seera waaqayyootti jiraata seera isa seera isa abboomiin kenname sanatti seerris tureera raajonnis turaniiru bar tokkoyyuu raajonni gara 400 kan ta'an raajonni ba'an sobaniiru gara 450 immoo kana sheeraa sobaniiru raajonni turaniiru eeyyee raajonni dhugaa warra akka Isaayyaas turaniiru seera raajummaa keessatti raajii ta'anii geggeessaniiru akka sabara kanaa min amma utuu raajiin ta'ini miidiyaa kanarraati profeet jechuun yookaan hin beekne baay'ee jira profeet tajaajiltoota waan ta'an hin beeknu boonu argamoota waaqayyoo akka jira Phaawulos akka jira waan ta'eef boor mootummaa waaqayyooti boor biyya lafaarraa godaan profeetidha utuu profeet namoota baay'eetti dubbadheeraan profeetii utuu hin ta'in utuu qaansiraa hojjetanuu utuu ergaan tokko keessa jiraate waa'ee qaansiraa hojjechuu waa'ee maaliyyuu rakkina qabu utuu waamicha waldaa qabaatiin utuu waamicha paasteroonniif luboonni ta'anii raajonni warri hangafoonni ta'anii ittiin kennin utuu waaqayyoo waamicha sana godhee hin dibin bara Musee keessaa Museen arrabni koo dubbachuu hin danda'u waaqayyoon wal didaa ture Ermiyaas iyyuu ani mucaadha inni bara kana ofii isaatti kan ofitti laxxabee irraa jiran seera sana keessa jiraachuun immoo hin dandeenye haajummaa seera mataa sana danda'e qaba waan ta'eef jechuudha raajonni turaniiru amma garuu wanti lallabamu tokko haalleluuyaa Yesuus Kiristoos seera mataa isaa qabatee gara biyya lafaa dhufu amma wanti lallabamu si'atti mootummaa waaqayyoon lallabamaa namoonni baay'een immoo dhiibbataniitti galuudhaaf jedhu ni bara kana dhiibbatee keessa ba'u jedhu ni kaan immoo dhiibbatee itti gala ni warra dhiibbataniitti gala sana keessaa tokkodha jechuudha sababiin isaa seera waaqayyoon nuuf kenne sana keessa jiraachuun dirqama keenya waan ta'u seera waaqayyoon nuuf kenne sana keessa jiraachuun dirqama keenya waan ta'u akkuma addunyaan seera mataa ishee dandeessu qabdu sana jechuudha Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 19 irraati maadha Museen seera isiniif kenneera miti isin keessaas tokko illee seericha hin eegne isa nama jedheedha jechuudha maqaadha guyyaan sanbataa akkas ture bili guyyaan sanbataatti maal isilee baatanii deemuun guyyaan sanbataatti maal seerri cabuun biyya bade lafatu bade maal dubbiin akkasii inni kun immoo eessaanutti dhufe kan jedhu of keessaa qabu garuu waa'ee Museef seericha maqaadha malee itti jiraachuu dandeenya in dubbisu malee itti hin jiraan dubbisuu itti jiraachuun tokko miti jechuudha seera waaqayyoo haalleluuyaa macaafni keenya 66ffaan akkaataatti warri teoloojii barsiisan barsiisanitti immoo 67ffaan immoo nu jedhanii barsiisan fakkeenyummaa Kiristoos fudhannee saba waaqayyoo dukkana keessa jiran saba waaqayyoo badiisa keessa jiran gara ifa bara baraatti akka waamnuuf akka kana jedhame jechuudha nuun fakkeenya ta'uun nurra jiraata maal taane seera waaqayyoo keessa jiraanne seerri waaqayyoo kun nurratti hojjeta seerri waldaa kiristaanaa narratti hojjetanan ittiin bulmaata doktiriinii waldaa kiristaanaa cabsee argamee jennaani adamamaadhaan geggeeffamaadha hojjeta egaa yeroo kana waaqayyoon maan namootaaf yeroo bal'aa kennee jira maaliif jennaan harki isaa gaafa sana fannoo irratti cinqaare sun torbee yaadannoo isaa keessa jira nuun egaa fannoo irratti cinqaarame suni
ammayyuu gad hin deebine jaalalaan ilmaan namootaa harka bal'isee eegaa jira waan ta'eef cal jedhee inni jallaan jiraachaa jira. Inni dhugaatti jiraatu jiraachaa jira. Inni karaa hundumaan iyyuu waan meeqa keessa oolus jiraachaa jira. Namni hundumtuu amma hin jiraatu. Wal infoo hin jira. Wal hundumtuu wal duukaa jiraata. Haa ta'u garuu Yesuus gaafa deebi'ee dhufu fayyisuudhaaf dhufa miti faraduudhaaf dhufa. Isa kana dhuga baatii bakkee keessa gaafa deebi'ee lallabnu baay'ee natti tolaanaan. Yesuus si'a tokko ilmaan namootaaf fayyina fidee dhufe. Yesuus si'a tokko ilmaan namootaaf jireenya fidee dhufe. Carraa guddaa tokko dhufe. Carraa kana keessatti akkamittiin jiraachuun akka danda'amu. Ergama fudhatee dhufe san, kaayyoo fudhatee dhufe san tokko utuu hin hambisin dubbateera. Tokko utuu hin hambisin dabarseera. Arrabmoo bifa sagalee Waaqayyootiin jaarrawwan meeqaan dura bifa sagalee Waaqayyootiin itti fayyadamaa jira. Isa kanatti jiraachuun amantootaaf hin ta'a. Jiraachuun nuuf hin ta'a. Egaa kanaaf isin seera Muuseettuun jiraan. Inni eenna jettan malee. Egaa ergii seerichatti hin jiraanne maaliif inni ajjeesu barbaadu? Itti dubbatatu. Egaa Waaqayyo ilmaan namootaa irraati wantoota barbaadu qaba. Waan arfan tokko hin barbaadu. Tokko akka isa dhageenyu barbaada. Waaqayyoon hin dhageenyu yoo ta'e seera Waaqayyootti jiraachuu hin dandeenyu. Inni gara biraanii akka isaaf abboomamu barbaada. Yohaannis 15:10 irraati argan. Akka Waaqayyoof abboomamnu Waaqayyoon barbaada. Eessa iyyuu haa jiraatu. Waaqayyo iddoo gurguddaa kamiyyuu nu haa kaa'u. Nuuni ijoollee Waaqayyooti eessa iyyuu haa jiraatu. Raajii beekamaa ta'u maal beekamaa ta'u mee wangeelaa beekamaa ta'u mee eenyu beekamaa ta'u nuuni ijoollee Waaqayyooti. Maal nurraa barbaada Waaqayyo akka isaaf abboomamnu barbaada Waaqayyo. Yeroo tokko waggaa lama ta'e natti fakkaata. Waa'ee kurnaffaa taa'eltoota wajjin otuma haasofnu aniyyuu mataan koo kennaadhaan aniyyuu mataan koo kurnaffaa ta'e waldaatti galee jira. Kurnaffaa maaliin kaffala jedhe tokko. Anumtuu asiraatii ta'eera waldaadhaa fi waldaattiin galee jira manu'e. Achiin laagaa banamine. Achiin kopheen irratti dhufamite. Achiin dafqamite. Wangeelaa ta'uu paasterii ta'uun qeesii ta'uun luba ta'uun asraata kurnaffaa waldaa nu gashuun ta'us inni kun abboomi dhagaa. Waaqayyo nama kamirraayyuu kana hin barbaadu. Akkaataa kanatti dhaloonni Waaqayyoo shawwadaa oolu. Waaqayyo illee shawwadamu iyyuudha. Waldaas shawwadu. Egaa nurra jiraatu eewu Waaqayyo. Maaliif duuka buutu isaa taaneera? Ittoof laanneera. Saganatu nurra jiraata jechuudha. Inni gara biraanii Waaqayyo waan nurraa barbaadu waan guddaan akka walii keenya jaallannu bifaan utuu hin ta'in beekumsaan utuu hin ta'in uffannaadhaan utuu hin ta'in jireenya gahaa kee jiraanne utuu hin ta'in walii keenya akka jaallannu Waaqayyo hin barbaada. Kaayyoo guddaan tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoos Yohaannis 3:16 nuun jedhu biyya lafaa kanatti ergeef namatu wal nyaachuu malee dide. Namatu Waaqayyoon dhaga'uu dide. Namatu abboomamuu dide. Bara Loot kana keessa ba'uu ilaali. Dhaloota Kiristoos dura yoo ilaali namatu bakka Waaqayyoo irraa gara bakka cubbuun biyya lafaa kanatti wal ga'e. Booldi ta'e tuullaa ta'e. Abidda yoo qabsiisan iyyuu keessa ba'uu waan dadhabatti fakkaata. Akka midhaan sooressaa bakkee kanarra diriirsee durii sooressa ta'uudhaaf namni kan ittiin mirkaneeffatu midhaan callaa calleesseedhaan jedhama baay'isuu. Waaqayyo goora dhagaa ijoollee ta'e rasaasa itti dhukaasaadhaan rasaasni midhaan sana kee kutee ba'ee jennaani abbaan eebeluu bara kana sirrii miti jedhamaadhaan.
uba katiba ture betu amma amma namni xaafii waan lafaa fuudhuu wallaalee akka kanatti jiraachaa jiru biyya lafaa kana keessatti achii ka'e abaarsa wayii ta'e natti fakkaata. Waaqayyo immoo nutti dhiisee mana mana isa kana abaarsa sanyii irraa dhufe, abaarsa abboota irraa dhufe, abaarsa haadhota irraa dhufe, abaarsa gamaa gamasii dhufe, diid nurraa gubii Yesuus, nurraa gubii Yesuus ennee waam. Takka turree immoo nun immoo achuma keessa immoo jira. Seerichatu nurratti immoon immoo nutu seericha keessa hin jiraanne kan jedhu yaada. Mee dhaloota addunyaa ilaalaa. Qabxii jaha dubbadhu keessatti waan tokkoon dubbadha dhugaa dubbachuudhaaf. Dhaloota addunyaa kana fudhannee ilaallee maa waa'ee addunyaa haasaa kun saayintistii maalii beeka? Sagalee Waaqayyoon dubbachaa jira achi keessa jira waan ta'eef seenaa addunyaa kan beeku macaafa qulqulluudha. Waaqayyo isa uume caalaan beeknu seenaa addunyaa. Kanaaf walii keenya akka jaallannu harree Qorontos keessatti immoo akkas jedha isa duraa boqonnaa 13 keessatti jaalala hin qabnu yoo ta'e isa kana qabxii keessatti dubbata jaalalli hin jiru yoo ta'e maaltu jira? Misoomni iyyuu hin jiru, nagaan iyyuu hin jiru, jireenyi iyyuu hin jiru. Kana nurraa barbaada Waaqayyo. Obboleessa keenya akka jaalannu nurraa barbaada. Waan Waaqayyo nurraa barbaadu qabxii arfan kana dubbadee darba. Inni gara biraan akka isa waaqeffannu barbaada Waaqayyo. Shittoo urgooftuu bitaa naa fidaa. Konkolaataa abbaa gammachiis isa yeroo darbe biyya kana keessaa miliyoona 60 moo 50 bitanii walii kennan nuun jedhan tokko. Isa akkasii mana fooqinaa ijaaraa keessan jiraadha. Biiffee naa dhaabaa dhufeessi wajjin shubbisee nyaadhee quufee waynii koo dhugaa nuuni jedhe yeroo hundumaa akka isa waaqeffannu barbaada Waaqayyo. Haala mijatus hin mijanne keessattis akka waaqeffannu barbaada. Egaa kanneen kun Waaqayyo nurraati barbaada. Egaa akkuma armaan olitti damma tokko laaluuti yaalii goone. Waaqayyo seera mataa isaa danda'e kan ittiin saba isaa geggeessu kan ittiin saba isaa toora galchu kan ittiin warri maqaa Waaqayyoo fiduu warri gooftaa Yesuus Kiristoos kanatti amanan ittiin jiraatan akka nuuf kenname dubbii Waaqayyoo keessatti agarra. Dubbii Waaqayyoo keessatti agarra. Ba'uu boqonnaa 21 kaasnee yoo ilaalle Waaqayyo abboommii kurnan nuu kenne. Seera kun Israa'elootatu akka malee jiraachuutti ka'an. Jireenya isaanii gadhiisii ta'e. Waaqayyo ilaalee seera kana abboommii kana isaaniif baase. Abboommiin kurnan kun waan hundumayyuu of keessaa qaba. Abboommiin kurnan kun akka hin cabne isaan barsiise. Nus namoonni bara kana jiran amma akkas jenna yeroo baay'ee ani wangeelatti illee yoo qabxii jaaffara jiran kun seera Waaqayyoo keessa wangeelli isa tokko ani wangeelatti illee yoo innumna Waaqayyoo ta'e utuutii moonni tokko dhufee kaballama tokko dhaloota kana keessaa fuudhee ni bakkee lallabu dhibbeentaa keessaa dhibbeentaa muraasa natti fakkaatanaan lakka booko kana wajjin maaltu bataana dhukkubsaati. Ana waldaa kooti namni yoo duute namni si dubbatu hin jiru. Caal jettee ijoollee kee geggeeffachaa waldaan tajaajiltu maal hojii gadi baatee Yesuus gooftaan maal hojii lallabuun illee gaarii ta'ee inni deemtee akkaataa kanatti dubbattu of eeggannaa godhe. Ani musliima keessatti maal keessatti dhimma isaa qabu wangeela lallaba. Yoon du'ee wangeela keessattan du'a yoon jiraadhe wangeela keessan jiraadhe. Phaawulos jedhe sagan ergamni keenya asumaan dubbadhee immoo kana darbu. Waldaatti duwwaa namnee kiboodni yoo jiraate yookiis immoo yoo madirakii waldaa nuu kennan duwwaa faarfannee lallabnee raanyee gadi fuuna osoo hin ta'in yoo nuu kennuu baatan immoo paasterii waldaa sanaa immoo nama danqamaa tokko achi kaa'ee jira abbee jaarsa waldaa sanaa immoo maaliin immoo gidiramaadha waan waajjira mootummaatti baree dhufe achi taa'ee nu danqa madirakii maali nutti kenna kun jedha dhaloon garuu madirakii bakkee keessa guutee jira Waaqayyo madirakii qopheesse
ergama waaqayyo nuu kenne kanatti gargaaram amantoonni kamiyyuu yeroo hundumaa carraan argan carraa gama kanaan arganu carraa konfireensii arganu carraan guyyaa sanbataa dilbataa saba waaqayyo tajaajiluuf argan utuun kanan dubbatiin hin darbu carraa waaqayyo har'a nuu kenne har'a carraa bal'aa qabna guyyaatti Yesuus gooftaadha jechuu dadhabnu tokko hin jira dukkanni dhufade gooftaa Yesuus amma damnee amakarru amma damnee hojjannu ergamoota isaan bartoota isaatiin yerootti ifa arguun hin danda'amu yerootti gadi waa ilaalanii hojjechuun hin danda'amne egaa warra akka kanatti hojjetan warra seera waaqayyoo keessaa deddeebi'anidha jechuudha seerota waaqayyoo keessaa ilaal tokkoffaa seera hafuuraa seerri hafuuraa seera waaqayyoo keessa jira Yohannis boqonnaa 10:25 hanga 30 dhannee ilaal roobee boqonnaa 8 hanga 3 ilaal egaa seera hafuuraa gaafa jennu namni kamiyyuu geggeessaa hafuura qulqulluu jala jira sagaleen kun sagalee amantootaaf qophaa'edha waan ta'eef geggeessaa hafuura qulqulluu jala jira hafuurri qulqulluu akka barbaade nu gochuu danda'u hafuurri qulqulluu yoo namoonni akka barbaade nu godhan teessoo waldaa kiristaanaa daakaa kiboorditti iyyuu bu'anii daakaa gaafa namni achi utaallee kiboordirra buuna 400 ta'eedha gaafa namni achi utaal dhannee madirakii qaban nami nyaa'eera waan ta'eef hafuurri qulqulluun seera mataa isaa danda'e qaba eeyyee hafuurri qulqulluun nama raasa hafuurri qulqulluun nama sochoos hafuurri qulqulluun garuu naamusa dhabaa miti hafuurri qulqulluun naamusa qaba seera hafuura qulqulluu jala jiraachuun irra jiraataa jechuudha innidha Yohannis keessatti akka barsiisu akka karaa namatti agarsiisu akka dhugaa nama barsiisu nutti dubbata ani nan deema de gooftaa Yesuus dubbifachuu dandeessu ani nan deema kan isiniif dubbatu garuu hafuura koon isiniif erge inni isin barsiisa nan dubbisame akkas jedhe Yohannis 10:25 yommus ammoo kana hundumaa utuun isin bira jiruu isinitti himeera inni isiniif dubbatu hafuura qulqulluun inni abbaan maqaa kootiin ergu garuu waan hundumaa isinin barsiisa waan ani isinitti hime hundumaas isinin yaadachiisa jedhee dubbata isin barsiisa waan ani immoo isinitti hime immoo isin yaadachiisa tasgabbiidhaan hafuura waaqayyoo dhaggeeffachuun hafuurri waaqayyoo seera mataa danda'e qaba hafuurri waaqayyoo tasgabbaadha hafuurri waaqayyoo nama barsiisa hafuurri waaqayyoo karaa namatti agarsiisa namni seera kana jala akka jiraatu egaa waaqayyoo hin barbaada seerri hafuuraa namoota gooftaa Yesuus Kiristoositti amanan irratti hojjeta kuma warra biyya lafaa fudhatan kana gaafa jedhu warri gooftaa Yesuus Kiristoositti hin amanne isa kana namanan isa kana fudhatan in beekanis waan ta'eef irratti hojjetu nuun takkaa dukkana jedha gara ifaatti gaafa dhufu akka seera hafuura waaqayyootti jiraachuu irra jiraata jechuudha inatin isu enejin isu hafuurri waaqayyoo maal karaa yaanni kun sirrii miti waan nuun jedhu egaa seera hafuuraa keessa maaltu jira Galaatiyaa boqonnaa 5:22 hanga 26 gidduu isa jiru santu jiraachuudha seerri hafuuraa maal of keessaa qaba namaaf ho'uu of keessaa qaba nama gargaaruu of keessaa qaba abboomamuu of keessaa qaba gammachuu of keessaa qaba haleluuyaa hafuurri waaqayyo dhugee jiraatee jennaan dhiphinni jiru hafuurri waaqayyo dhugee jiraatee jennaan moonuun jiru hafuurri waaqayyo dhugee jiraatee inni nu keessa jira kaa inni isinii wajjiniin jiraata inni isin keessa jiraata waan jedhuuf isiniif dubbata waan jedhuuf gammachuutu jira nagaatu jira hafuurri waaqayyo dhugee jiraatee obsatu jira rakkoo gurguddaa jiraachuu mala dhukkubsachuu dandeenya rakka dandeenya garuu hafuurri waaqayyo waan dhugee jiru
obsi guyyaan hin dhufan nuun jedhe. Seera sana jala jiraachuu nurra jiraata jechuudha. Sorry. Gaarummaa qaba. Seera Hafuura Qulqulluu gaarummaa, arjummaa qaba. Amanamummaa qaba. Of dhoowwuu qaba. Of mo'achuu qaba. Kellaa isaa jala jiraanne jechuudha. Kellaa Hafuura Waaqayyoo jala jiraanne. Akka barbaanne akka harree diidaa namni faraggatu jechuudha. Harree diidaa harreen manaa iyyuu tokko min. Harree manaa qabannee midhaan itti fidannee gabaadhaan. Yoo ishii didde immoo ulee fuudhee tumnee manatti gashin. Harree diidaa garuu dhaqee qaba yoo jetta funyaan dhiittee nama lafaan achitti nama darbattee nama bira dabarti. Dhaloota baay'ee waldaa keessa harree diidaa nutti ta'ani. Abboota iyyuu nagaan. Nama tokkotti dhiyoo kana nutti taaksii keessa dhaabbannee deemnaa. Dargaggoonni taa'uudhe teessura jaarsi tokko immoo orrarra'ee dinaa qabatee deemaa. Maal abbaa banteessan ijoollee jalaan kaatanii jennaan dhiisin makoo du'aa fi teessuma dargaggoota bara kanaaf dhiifne jedhee. Waan bara kana dhiiroo dhiyoo nutti kenna. Du'aa fi teessuma dhiifne amma kan du'u dargaggoota baay'ee isaa yoo laatan amma kalee miidiyaarra jira kaleessa akka sebeluun har'ammoo du'aadha. Abaarsa irraa dhufe jechuudha. Of to'achuudha seerri hafuuraa. Of to'achuu, of bituu, of dhoowwuu, of mo'achuu. Of mo'achuu. Maali nama na jiraachisaa? Anatoo jiraataadha. Dargaggeessi waggaa 15 iyyuu ga'inna. Maaliif tiiktookera ta'uu barbaada. Tiiktookera kanarraa immoo waa sabaju barbaada. Gadi bahee qullaa dandasaa, gadi bahee utaalaa, gadi bahee mataa akkas godha waan beeka taanaa. Kanaaf abbaan dhaga'u haadhaan dhaga'u seera Waaqayyoo jala jiraatu maatiin garatti qaba wallaala egaa bara isaa ta'e dhiisu. Numaaniyyuu warra tajaajilu numaaniyyuu warra maqaa Waaqayyoo halkanii guyyaa waaqeffannu Waaqayyo seera isaa jala akka jiraannu barbaada. Seera Hafuura Waaqayyoo jala akka jiraannu Waaqayyo nurraa barbaada. Egaa kanaaf dhoowwuudha kanneen kana arganna jechuudha. Yohaannis 5:24 irraati dhuguma isinitti himaadha. Dubbii koo dhaga'ee isa ana ergatti kan amanu jireenya bara baraa qaba. Inni du'a keessaa gara jireenyaatti darbe malee gara firdiin dhaqu wedhe. Amma qaama kana gooftaa Yesuus Kiristoos dubbate nuuni achi jiru. Achi jiraannee dhageenya maaltu nu barsiise kan Hafuura Waaqayyoon nu barsiisu. Namni gooftaa Yesuusitti jiraatu dubbii Waaqayyoo dhaga'eetti jiraatu. Inni bara baraan hin jiraatu jireenya bara baraa qaba. Hafuura Qulqulluutu nutti beekan. Galaatiyaa 3 keessa ammoo waan seerri sinirraa barbaadu moo seera isa biyya lafaa jechuudha. Warra farisootaaf deebii warreen barsiisan isaanii qabatanii jiraniif deebisa kana kenna. Barsiisanii Phaawulos gaafa barsiisu moo'idha. Wangeela dhageessanii itti amanuudhaan Hafuura Qulqulluu fudhatanii. Hafuurri Qulqulluun nu fudhanne kuni akkaataa ittiin geggeeffamnu nutti hima jechuudha. Akkaataa ittiin geggeeffamnu nutti hima jechuudha. Inni lammaffaan cubbuudha. Namni cubbuu jalatti qabamnee kan jiraanne sagalee Waaqayyoo irraa seera isaa agarra. Cubbummaan lama godhaa. Egaa seera cubbuu gaafa jennu fedha Waaqayyoo osoo hin ta'in akka fedha foonii keenyatti jiraachuu, akka feetee jiraachuu. Roomee 8:2 irraa Galaatiyaa 5:19 irraatiin argan. Akka feetee jiraan. Roomee 3:20 irraa. Egaa nama kan ta'e tokkollee wanta seerri nama irraa barbaadu gochuudhaan Waaqayyo duratti qajeelaa
hin ta'u. Seerri cubbuun maal akka ta'e nama hubachiisa. Cubbuun maal akka ta'e nama hubachiisa. Dhaloonni baay'een goyoomsadhaan cubbuu jalatti qabamanii cubbuun jireenya dhalootaa irratti ol ka'ee addunyaa boolaa kan jiru tokko isa kanadha. Akka feetee jiraachuudha. Waaqayyoon dhiisanii akka yaada ofitti jiraachuudha. Garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufee gaafa kana barsiisu inni kun ilmaan namootaa irratti akka ol hin kaane. Baay'ee ilmaan namootaa kanayyuu gara du'a bara baraatti wanti fidee akka yaada waaqayyootti jiraachuu dadhabuudha. Akka feetee jiraachuu cubbuun biyya lafaa kanarra wal ga'e. Namni wal ajjeesuu jalqabe. Namni waliin ooduu jalqabe. Ati ekeleedha waliin jechuu jalqabe. Ati gama sana waliin jechuu jalqabe. Ati gamana waliin jechuu jalqabe. Inni beekni kun biyyoota addunyaa keessa iyyuu hin bittinnaa'e. Egaa seera kana jalatti namni qabamee akka hin jiraanne. Waaqayyo dhaga'uu dhiisu cubbuun. Cubbuun immoo du'a fida. Sana jalatti qabamnee akka hin jiraanne Waaqayyo saba isaa barsiisaa ture jechuudha. Sagalee Waaqayyo gooftaa keenyaa gaafa ilaallu isa kana nutti himu. Egaa seerri kun maal of keessaa qaba? Adeemsa foonii of keessaa qaba. Akka feetee jiraachuu of keessaa qaba. Amma bara dargaggummaa amma maali kana booda akkamittiin jiraan? Utuma jennu dulloomaa jirraabbee. Utuma jennu akkas jiraachaa jirraabbee of goyyoomsuudhaan cubbuu laaqa oola galaana cubbuu daakaa oola dhaloonni. Galaana cubbuu daakaa oola. Maalitti jiraata? Alalummaatti jiraata. Xuraa'ummaa of keessaa qaba seerri cubbuu. Sana jala akka baannuuf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiise ture. Jireenya gadhiisii jiraachuu waaqayyoo tolfamaa waaqeffachuu qoricha namatti gochuudha. Diinummaadha qoccolloodha hinaaffaadha dheekkamsa. Ofittummaadha yaadaan gargar ba'uudha barsiisaan gargar cabuudha. Weennoo machii albaadhummaadha. Namni kanatti jiraate jennaan cubbuu jalatti kufee jira. Cubbuu jalatti kufee jira. Amma danda'amaa ta'e gooftaa keenya hordofuudhaan flow gochuudhaan wangeela mootummaa waaqayyoo nutti kenname kana dhaloota biraan ga'uudhaaf seera kanatti jiraachuutu nurra jiraata. Inni kun maal nu godha? Seera cubbuu jalaa nu baasa. Waaqayyo kanaaf karaa sagaleesaa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana barsiisaa jechuudha. Inni gara biraan seera gaa'ilaati. Isa kana dafeen irra darbaa utuu paaster Firisaa baasiranuu utuu hojjettuu wangeelaa qabbanneeffaan jiranuu waa'ee gaa'ilaa dubbadhee yoon dubbadhee maali gurbaan kun maal ta'e jedhu anuusaa irraan baradha waan ta'eef jechuu barbaade. Baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja dhugaa dubbachuufi. Egaa utuu immoo waan dubbatin immoo hin darbu. Waan naa dhufe tokko hin dubbatin immoo hin darbu. Seera gaa'ilaa waaqayyootu kenne. Gaa'ila waaqayyootu dhaaba. Gaa'ila keessa waaqayyootu jiraata. Gaa'illi hundeessaa waaqayyoodha mataasaas waaqayyoodha. Buurri isaas waaqayyoodha. Uumama tokko 26 egaa agar Yohaannis 19:5 irraati. Waaqayyo ilmaan namootaatiif gaa'ila kana dhaaba. Namni gadhiisitti akka hin jiraan. Dhiiraaf dubara godhee kan inni uumeef namni gadhiisitti akka hin jiraan akka feete akka hin jiraan. Seera gaa'ilaa eeggatee akka jiraatuuf waaqayyo seera kana dhaaba. Seera waaqayyootu. Seera kana keessatti namni makasamee seera kana keessa namni jiraachuutu irra jiraata. Har'a garuu addunyaarra yoo laalle seera gaa'ilaa toora isaa gadhiisee agarra jechuudha. Abboonni waaqayyoo caccabsanii seera gaa'ila hin taane addunyaa keessatti yeroo geggeessan inni kun mootummaa waaqayyoo keessaa gan nama baasa malee mootummaa waaqayyootti nama hin buutu. Waaqayyootti nama hin buutu. Namni kamiyyuu gaa'ilatti akka jiraatu abboonni keessaati. Jaaffaa irratti nutti mee hin ejjin kan jedhu abboonni keessa kaa'eera achi. Hagumoofaa keessatti isa kana nutti agarsiisa. Egaa gaa'ila keessatti namni isa tokko maatii isaa dhiisee ishii tokkotti hin maxxan. Ishiin maatii ishii dhiiftee akka fedha waaqayyootti akka seera gaa'ilaatti walii sanitti
himmatan walii isaanii wajjiniin in jiraatu. Namni haadha manaa isaa hiike kan biraa fuudhu. Kan gargaaraa keessatti kun hojjechuutu jiraata. Amantoota baay'ee biraa yoo agarre faayilli isaanii mana murtii guutee ba'ee jira. Inni kun seera waaqayyootti jiraachuu dadhabu. Waaqayyo akka keenyaatti amma warri kaan afur fuudhuu dandeessu jedhu. Afuritti heerumuu afur fuudhuu danda'u. Shamarran afur dhiira tokkotti heerumuu danda'uudhanii kaasu. Warri kaan immoo namichi kana immoo seera kana tumeef immoo 13 fuudha. Kana iyyuu miti gaafa mootummaa gaafa jennata keessa dhannu jennata nageenya yaatu irra ciifnee achi dubartoota mimmiidhagoo 72 iddoo sana keessa jira kan itti bu'amne achi isaan immoo dhandee achitti immoo gaa'ela geggeeffanna jedhanii amanu. Nama tokkoon gaafadhe jara keessaa maal biyya lafaa irrattoo nama kun akka kana jedha akka kanatti buutu namoota baay'ee wajjin jiraattu. Inni lafarraa immoo nan kaakee achitti immoo dhattanii buutu. Jennata gaa'elli keessa hin jirre maal jedheen abdadha naan jedhu ustaasa baay'ee. Sorry. Jennata gaa'elli keessa hin jirre. Waaqayyo gaa'ela ta'e tokko dhaabessiya 50 dhaabne. Gooftaan nu haa gargaaru. Gooftatti haa jiraan. Isa kana egaa paastersinii dhiiseera darbeera. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Inni gabiraani utuun jedhu Ibroota boqonnaa lakkoofsa 4 gaa'illi hunda biratti ulfina qabeessadha. Gaa'illi ulfina qabeessa. Seera sana jalatti qabamnee akka jiraannu waaqayyoo hin barbaada. Gaa'illi kun karaa mootummaas hin geggeeffamaa, karaa haadaas hin geggeeffamaa, karaa maaliis, karaa waldaa kiristaanaas seera sanaan hin ta'u ta'ee jennaan namni shaantaa fudhattee dhuftee shaantaa fudhadhu gali waliin jedha dhaloonni. Sooqqeedha ganama ijee waggaa tokko wajjin jiraate wal gubaa jechuudha. Wal gubee wal geggeessa. Seera waaqayyooti kun. Inni arfaffaan seera waaqeffannaati. Yohaannis boqonnaa 24 agarra. Yeroon itti jedhe gooftaa Yesuus dhugaa hafuuraan itti waaqeffattan tokko hin dhufa. Waaqeffannaan nuti waaqeffannaa waldaa keessa angilii lama ilaaluu dandeenya. Tokko waaqeffannaa mul'ataan. Waaqeffannaa mul'ataan akka feete miti waldaa keessatti. Paasterii qaba, qeesii qaba, geggeessaa qaba, toora qaba, sagantaa qaba. Abumti barbaadee akka warra waariyaatti walitti waceen galu. Hey, hallelujah, hey, amen, Yesuus gooftaan, amen. Gara geeffadhaa, hey, waliin hin jedhu jechuudha waldaa keessatti. Harka walitti reebee. Seera ittiin iddoo arsarraa hojii waaqayyoo hojjannu qabna. Waaqeffannaa seera mataa isaa dandee qaba. Laayinuma kana keessaa iyyuu seera qaba. Seera ittiin waaqayyoon dhaggeeffadhu qaba. Gama biraanii waaqeffannaan keenya foonii miti, dhiigaaf foon irraa kan maddu miti. Hafuura qulqulluun guutamuu qaba. Dhugaadhaan guutamuu qaba. Dhugumaan gooftaadhaaf jiraadhee jennaan dhugaadhaan gooftaa waaqeffadha. Dhugaadhaan gooftaatti jiraadha. Gardhumaa isaa irratti akkas jedha. Elaamee ani maatiin koo waan waaqeffannu tokko filanneerra. Waaqayyoo waaqeffannaa. Isinis waan waaqeffattan adda baafadhaadha. Dhaloota isaatti dhufu muka qirxatanii warqee kana fudhatanii waaqessu. Bara Musee keessa kun tureera. Aroon iyyuu quba isaaniirraa warqee yaasee jibicha isaa gadan tokko uumu. Seeratti waaqayyo waaqeffatatu qabe jechuudha. Israa'eloonni aadaatti waaqeffataa qabu. Kennaa isaanii qabatanii dhabu. Aarsaa qabatanii dhabu. Seera qabachuudha. Egaa waaqeffannaan dhugaa hafuuraan ta'utu irra jiraata. Tarii yeroo tokko dubbadee fakkaata. Inni bara kana zallaluu waldaadhaan I don't know akkatti nama eegnus hin dhaban. Ana magaalaa dargaggeessattanii jedhe. Garuu dubbii waaqayyoo gaafa dubbadhu bifti koo dargaggeessa fakkaata malee sana keessa jiru. Naamusa qaba jechuudha waldaan haleluuyaadha. Naamusa qaba waldaa keessa walii gadi harcaadha. Naamusa qabaachuu qaba. Waaqayyoon nuti waaqessinu waaqa naamusaati. Kanaaf seera waaqeffannaa sanatti akka jiraannu sagalee waaqayyoon nu abboomaa waldaan kiristaanaas to'annoo hin gooti.
waaqayyo san uume kana dhugaaf hafuura waaqeffachuu qabna. Irra butan barbaachisu waaqeffachuu qabna waaqayyo. Ibbeentaa ammamit waaqayyo waaqeffachuudhaaf waldaa dhaqa. Waaqayyo waaqeffachuudhaaf gama kaminuu walitti yaa. Waaqayyo dhugaadhaan akka isa waaqeffannu barbaada. Isa kana egaa akkaataa ittiin sabni waaqayyoo itti waaqeffatan, akkaataa ittiin aarsaa dhiyeessan waaqayyoo kaa'aa ture jechuudha. Inni gara biraan seera ittiin jaalala ittiin namni wal jaalatudha. Yohaannis 13:35 irraa ittiin argattu. Egaa jaalala waaqayyoof nama gidduuti, jaalala namaaf nama gidduuti. Isa kana nan darbaa. Inni dhumaan seera wangeelaati. Inni kun yeroo hundumaa kan nu jiraachisuudha. Yeroo hundumaa kan itti jiraannudha. Wangeelli kun anaaf lubbuu koodha. Abbaan barbaadee akka barbaade gochuu hin danda'u. Roome 1:6 ani wangeelatti illee yoo kan Phaawulos jedhu. Egaa wangeelli wabii jireenya keenyaati. Wangeelli agarsiiftuu jireenya keenyaati. Kanaaf walumaa galatti dubbii guyyaarraaf dubbachuu barbaadu yoon xumuru akka seera waaqayyootti jiraachuu nurra jiraata. Mana waaqayyoo keessa waaqayyo iddoo hundumattuu nu arga. Dhaloota addunyaa kanarraa hin arga waaqayyo. Akka feetee dhaloonni jiraachuun gaarii miti. Si'a tokkoof isa dhuma harka keenya ol kaafnee Yesuus Kiristoos kanatti ergii amannee waggaa dheeraa ergii barsiifnee lallabnee akka seera gooftaan nu jiraachuu nurraa eegamu waaqayyo nu gargaara. Isa nageenya waaqayyo nuuf haa eebbisu. Waaqayyo isin haa eebbisu.